irratti dubbifneerra. Labsii yeroo akkamaana labsuun baay'ee barbaachisaadha. Deeyyaa maatii fi mana kaa jedhamee walirraa siqaa jedhamee akkas godhaa jedhamee namoota keenya seera kana kabajuu irratti rakkina uumnee jirra. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhaabbata fayyaa addunyaa qeeqaniiru koomishiniin gamtaa Afriikaas deebii kenneera. Koronaa vaayirasii irratti qofa xiyyeeffatamee dhukkubsattoonni dhibee biraa dagatamaa jirra jechuun komatan. Mootummaan kana keenyaatti yoo fala barbaade malee koronaa qofa xiyyeeffatu yoo ta'e namni dhukkuba biraa qabu miidhamaa jechuudha. Ooltee addunyaas isinitti himna nu waliin tura. Mootummaan Itoophiyaa weerara koronaa vaayirasii to'achuuf jecha labsii yeroo muddamaa labsuus ministeerri muummee Abiyyi Ahmed beeksisanii jiru. Ibsa gama feesbuukii isaaniin baasaniin ragaan amma qabnu lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ariitiin dabalaa jiraachuu mul'isaa jedhan. Mootummaan weerara vaayirasichaa to'achuuf manneen barnootaa cufu, geejjiba walgahii dhorkuu fi tarkaanfiiwwan kaan fudhachaa ture ka jedhu ibsi kun ammatti labsii yeroo muddamaa labsuun barbaachisaa ta'ee argameera jedha. Labsiin kunis joota shaniif akka turu beeksifamee jira. Ibsa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa baaseen labsiin kun guutuu biyyaatti hojiirra oola. Wantoota dhorkamanii fi adabbii jiru tokko tokkoon himuurraa akka barbaachisummaa isaatti manni maree ministeerotaa qajeelfama baasuun orkii fi adabbii akka hojiirra oolchuuf labsiin kun aboo akka kennuufis ibsamee jira. Yeroo labsii muddamaa kanatti namni qajeelfamoota kennaman utuu beeku hojiirra hin oolchine haga hidhaa salphaa waggaa 3 yookaan ammoo adabbii maallaqaa 200,000tti adabamuu akka danda'us ibsameera. Dhimma kanarratti Yuunivarsiitii biyya Swiidinitti barsiisaa Global Health kataanii fi ogeessi fayyaa hawaasaa obbo Bantii Galataa labsiin kun barbaachisaadha garuu of eeggannoo barbaadan jedhan. Labsii yeroo akkamaana labsuun baay'ee barbaachisaadha. Deeyyaadha itti nama nama fiikoodha maatii fi mana kaa jedhamee walirraa siqaa jedhamee akkas godhaa jedhamee namoota keenya xiqqoo ishee seera kana kabajuu irratti rakkina uumnee jirra. Kanaafiyyuu yaada kana gar tokkotti sassaabanii humni yookiin immoo qaamni waan ajaja baasu kun ajaja wal fakkaataa akka kennuuf akka waan hojjetanii buraaburree hin taanee fi ajaja wal fakkaataan hojii wal fakkaataan akka hojjetamuu fi waan kana gochuun gaariidha. Tarii faayidaa siyaasaatiif yoo fayyadamu ta'e yoo mirga namaa sarbuudhaaf itti fayyadamu yoo ta'e kun baay'ee balaa guddaa fiduu danda'a. Kanarraan kan ka'e baay'ee of eeggannoo gochuu barbaachisa. Labsii yeroo muddamaa kana keessatti fuula fuulatti kan hojii hojjetanii keessumaayyuu qaama nageenyaati. Qaamni nageenyaa kun leenjii barbaachisuu fi of eeggannoo barbaachisu isaaniif godhamee yoo ta'e malee isaan mallee balaa cimaadhaa fi xinnoo qaqqabsiisuu ni mala jechuudha. Durataan Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimmicha irratti mari'achuu fi yaaddoo isaanii ibsachuu dubbatu. Yaada dhaaba sochii biyyaalessaa Amaaraas dubbii himaa isaaniirraa arganneerra wal duraa duubaan kuno. Dhimma kanarratti mari'achuuf mootummaan yeroo lama nu affeereera. Kanarratti wanta nutti dhaga'amu immoo itti himneerra. Labsi yeroo muddamaa kun kaayyoo labsameef alatti waan biraaf fayyadamamuu hin qabu yaaddoo jedhu akka qabnu kaasneerra. Hanga danda'ametti biyyi keenyaa fi lammiileen hundi waliin taanee yeroo cimaa kana keessa darbuu qabni. Biyyootiin hedduu murtee kanaan deemaa jiru waan ta'eef mormuun ni cima. Yeroo labsiin muddamaa labsamu ummati maaltu eeyyamamu yookiin dhorkama kan jedhu baruuf mirga qabu. Wanti irra labsame waan dachaa waan ta'eef mootummaan hanga of beeksisuuf hojjetu kutaalee hawaasa bira ga'uuf xiyyeeffannoo kenneera jennee namannu. Kan argaa jirru ammayyuu sochiilee bu'aa siyaasaa qaban irratti mootummaan akka xiyyeeffachaa jirudha. Yeroo kanatti illee siyaasa irratti hojjechuun akka barbaadu agarsiisa. Dhaggeeffattoota keenya ammoo odeessaalee gaggabaaboon gurra simbuusa. Chaayinaan dhibee koronaa sadarkaawwan jalqabaa lamarratti wal dhaanuuf dawaa aadaa gargaaramaa turte Itoophiyaaf bifa gargaarsaan kennuuf akka ta'e ministeerri innoveeshiniif teeknooloojii Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi ogeeyyii dawaa aadaa Chaayinaa waliin mari'achuu isaanis EBC irraa odeeffanne. Lakkoofsi namoota Keeniyaatti koronaa vaayirasiin qabamanii 179 ga'e. Mootummaan biyyattii har'a akka beeksisetti namoota dabalataa 7 irratti vaayirasichi argameera. Waliigala keessaa namni haala yaaddessaa keessa jiru tokko qofadhas jedhame.
sadarkaa addunyaatti hanqinni kondomii mudachuu akka danda'u warshaan kondomii guddicha addunyaa kanaa akeekkachiise. Oomisha gommaan addunyaa kun dursituuf addunyaaf kondomii dhiyeessuun adda duree kataati. Maaleeziyaan sirni oomishaa sababa uggura sochii labsameen jalaa jeeqamaa jiraachuun teetti. Magaalaan Chaayinaa koronaa vaayirasiin jalqaba keessatti argame Wuhan uggura sochii jootaan booda jiraattonni ishee akka socho'an hayyamte. Ministeerri Kominikeeshinii Afrikaa Kibbaa tibba biyyattiin sodaa COVID-19 sochii cuftee jirtutti mana baatee hiriyoota ishee waliin laaqana nyaachuun ishee baatii lamaaf mindaa malee hojiirraa ishee ariisise. UK'tti sa'aatii 24 keessatti namootni 938 koronaa vaayirasiin du'uun gabaafame. Lakkoofsi kun namoota vaayirasichaan hanga har'aatti du'anii 7,000 ce'eera. Ameerikaan ammoo guyyaa kaleessaa du'a guyyaa tokkotti galmeessitee hin beekne guddaa galmeessiteetti. Har'a saga stuudiyoo gallutti namootni 1,370 du'aniiru. Waliigalatti namootni biyyattii keessatti lubbuu dhaban 14,000 ol ce'eera. Aangawootni Tuuniziyaa namootni koronaa vaayirasiin qabamanii nama kaanitti dabarsaniif seera tamsa'ina dhukkubichaa to'achuuf ba'e daddarban yakka ajjechaaniin himadhaa jette. Dhaggeeffattoota keenya Odeemishiniin Gamtaa Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi hoogganaa dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom akka deeggaru beeksise. Weerara koronaa vaayirasii wajjin walqabatee dhaabbatichi balaa weerara kanaan dhufeen walqabatee mootummaa Ameerikaa fi ogeeyyii biyyattiirraa mormiin isa mudateera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiis dhaabbatichi maallaqa harka caalaa nuti kenninu osoo hojjetu faayidaa Chaayinaa eegaa jira jechuun komataniiru. Ammayyuu itti aanaa bal'isee isinitti hima. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii koronaa vaayirasii ittisuu irratti dur'aantummaan bu'aalee qorannoos ta'e wantoota namoonni gochuu qaban ergaa dabarsaa jiru dhaabbata fayyaa addunyaati. Dhaabbanni kun immoo lammii Itoophiyaa Dr. Tedros Adhanomiin hoogganama. Gaggeessummaa isaaniinis jajamaniiru. Haa ta'u malee booda kana Ameerikaa fi qondaaltonni biroo dhaabbata kanaa fi Dr. Tedros Adhanom irratti duula eegalaniiru. Komiin kun waan lama. Tokko dhaabbanni kun Chaayinaaf waan dhokse qaba kan jedhudha. Komii kana kan jalqaba kaasan seenaatira Ameerikaa tokko akka qondaala kanaatti miidhaan koronaa vaayirasii Chaayinaa keessa akka mootummaan biyyattii hime miti kana caalu malaa kan jedhudha. Komiin lammataa immoo vaayirasichi sadarkaa weerararra ga'uusaa dhaabbanni kun dafee labsuu didee kan jedhu wal qabata. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa fuula Tiwiitara isaanii irratti dhaabbanni kun harka caalaa maallaqa Ameerikaarraa argatuun osoo socho'u faayidaa Chaayinaa giddu galeessa godhachuun hojjete jechuun barreessan. Nutis amma egaa sirriitti irra deebinee ilaallaa jedhan. Akka carraa ta'ee gorsa isaan daangaa keessan Chaayinaatti hin cufinaa jechuun dhaamanii turan hin fudhadhu jedheen ture jedhan Tiraamp. Deeggarsa maallaqaa Ameerikaan dhaabbata kanaaf taasistu kutuu akka danda'an illee dhaamaniiru. Dubbiin isaanii kun immoo hooggantoota Afrikaa yeroo dorgommiin hooggantummaa dhaabbata fayyaa addunyaa taasifame Dr. Tedros deeggaran hin gammachiisne. Dursa yaada isaanii kan ibsan durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamaati. Yaada Tiwiitara irratti barreessaniin duulli Ameerikaan hooggansa dhaabbata fayyaa addunyaa irratti taasisaa jirtu na ajaa'ibeeraa jedhan. Gamtaan Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi Dr. Tedros waliin jira jechuunis deeggarsa isaaniif qaban ibsan. Pireezidantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameen dhaamsa Tiwiitaraan dabarsaniin yaada Muusaan guutummaatti itti walii galaa jedhan. Amma kan himatamaa jiru Dr. Tedros dhaabbata fayyaa addunyaa Chaayinaa immoo hunduma isaanii walitti qabaanidha jechuunis gaafatan. Amma siyaasa kana dhiisnee weerara koronaa irratti haa xiyyeeffannu wal gaafachuun booda ni qaqqabaa jedhan. Muusaanis yaaduma kana dhaaman. Dr. Tedros lammii Afrikaa jalqabaa dhaabbata fayyaa addunyaa hoogganuuf hiree argatanidha. Ifitti ba'ee guddatee mul'achuu baatus akka aangoorraa bu'an intarneeta gubbaallee kan sagalee walitti qaban jiru. Kanneen kana xiinxalan garuu dhimmi kun wal dhibdee ilaalcha siyaasaa idil addunyaa agarsiisaa jedhu. Siyaasa mootummoota abbaa irreeti moo kan biyyoota dimokiraasiin bulanitu tatamsa'ina vaayirasii kanaa to'achuuf dandeessisee kan jedhu wal bira qabu. Lammiileen Itoophiyaa yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa gubbaa kaa'an gara caalu Dr. Tedros bira dhaabbanna jedhaniiru. Ibsa galgala kana kennan irratti dubbii Doonaald Tiraamp ka gaafataman Dr. Tedros Adhanom koronaa siyaasaaf itti fayyadamuun hin barbaachisu jedhan. Isa Tiraamp deeggarsa dhorkuuf dhaadataniif ammoo adaraa waaqaa lammiileen addunyaa 60 dhabne maal gochaa jirraa jedhanii Ameerikaan deeggarsa itti fufti abdii jedhu akka qaban himan.
koronaa vaayirasii irratti qofa xiyyeeffatamee dhukkubsattoonni dhibee biraa dagatamaa jirraa jedhan namootni dhibee biroon qabamanii hordoffii fayyaa barbaadan. Erga dhibeen koronaa vaayirasii dhufee namootni dhukkuboota akka sukkaaraa, dhibee dhiigaa fi onnee qaban yaala argachuuf rakkachaa akka jiran dhukkubsattoonni BBC'n dubbise kumataniiru. Hospitaala Shaashamannee irraa ka dubbifne Dr. Nuraddiin Luukee haalichi rakkisaa ta'us namoota akkanaatiif qoricha ji'oota dheeraatiif itti fayyadaman kennameefi manumatti akka of eeggannoon turan gochuun fala tokko ta'uu danda'a jedha. Buzuu Warqolaanaa gabaasa qopheesse qaba. Erga dhibeen koronaa vaayirasii dhufee namoonni dhukkuboota akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi onnee akkasumas dhukkuboota deddeebiin yaalaman qaban yaala argachuuf rakkachuu himu. Ji'oota 5 dura biyya Hindiitti wal'aansa baqaqsanii yaaluu onnee fudhatee deebi'uu kan himu gaazexeessaa Gaarii Lammaa ergasii yeroo yeroodhaan hospitaalatti deddeebi'ee hordoffii taasisaa ture. Erga dhibeen koronaa vaayirasii kun dhufee garuu hospitaalatti deddeebi'ee hordoffii gochuuf rakkadheera jedhama. Vaayirasii koronaan kun dhufe immoo baay'ee rakkanne kanaaf walqabatee sodaadhaan jechuudha. Karaa teekaappii kana deebinuun sadarkaa irra jirtu rakkoo qunname beekuudhaaf baay'ee rakkoon uume jechuudha. Gaafa beellamni isaanii gahu bilbilumaan akka hordofamanii fi qaamaan gara hospitaalaa akka hin deemne gorfamanis kunis rakkoo biraa qabaa jedha Gaariin. Bilbila biiroo nu kennanii bilbilicha cheekii gochuudha. Bilbila hin kaasan beektaa. Kana rakkoo guddaa isaa ofiisii isteeshinii keessa jiru isteeshinii nu haqanii baay'ee rakkisaadha waan ta'eef asuma mana teenyee kan waaqa kadhachaati waan dhufu eeggachuudha. Dhukkuba sukkaaraa qaban yaalamuuf hospitaalatti akka deddeebi'an kan himan namni BBC'n dubbise kan biraa obbo Simee Gaarradoos dhibeen koronaa vaayirasii erga dhufee namoota dhukkuba cimaa akka keenyaa qaban akka dagataman godheera jedhu. Amma isaan xiyyeeffannoo kennanii hojjechaa jiran waa'ee dhukkuba koronaatti wal qabatee malee dhukkuba biraati miti. Kanaaf mootummaan kana keenyaatti yoo fala barbaade malee koronaa irratti qofaatti xiyyeeffatu yoo ta'e namni dhukkuba biraa qabu immoo miidhamaa jechuudha. Nuwamma dhukkuba koronaa kunillee yoo qabeerraanaan waan jennu shakkii waan qabnuuf sodaa dhukkuba biraatti wal qabatee jiruufi inni kun mana yaalaatti illee dhaquudha fi qabna kan caalaa inni ittiin qabuun kun immoo rakkoo addaa tola. Mootummaan koronaa vaayirasii qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane yoo warra akka keenyaa kanas dagate namni hedduun miidhamuu danda'a yaaddoo jedhus qabu obbo Simeen. Koronaa vaayirasii caalaatti sababa qorichaa fi hordoffii gahaa hin qabneef dhiphina keessa gallee dhukkubni keenya nutti hammaachaa jiras jedhan. Hospitaala Shaashamannee irraa kan dubbifne Dr. Nuraddiin Luukee erga tajaajilli geejjibaa adda citee namoonni dhukkuboota yeroo dheeraa ture qabanii fi qoricha yeroodhaan hordofan mana yaalaa dhufuun haalaan hir'ateera jedhu. Tajaajilli geejjibaa yeroo dhaabatu kana qoricha addaan kutuu danda'u jecha. Gaaf qoricha addaan kutanii dhukkuboonni yeroo dheeraaf isaan irratti jiru kun garmalee itti hammaachuu danda'a jecha. Kanaaf rakkoon gama kanaan nu mudachuu danda'u guddaadha. Kanaaf haalli geejjibaa yeroo kanatti isaanii mijaa'ee ogeeyyoonni fayyaallee iddoo hordoffii isaan itti godhan jiran qoricha ji'oota hedduuf ta'uuf kennamee fi gara mana isaaniitti deebi'uu qabu jecha. Fuulduratti weerarri koronaa vaayirasii kun yoo hammaate hospitaalonni yaala dhibee kanaa irratti qofa waan fuulleeffataniif namoonni dhibee akkanaa qaban rakkoo keessa seenuu malu sodaa jedhu qabu Dr. Nuraddiin. Yeroo ammaa sodaa koronaa vaayirasiitiin lakkoofsi dhukkubsattoota mana yaalaa dhufan kan biraayyuu haalaan hir'achuu himu. Hoogganaa kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa kan ta'an Dr. Mokonnin Fayyisaa Gamasaaniin namoota dhibeewwan yaala deddeebi'uu qabaniif yaaliin kan duraarraa hir'isni hin jiru jedhu. Waan kana dura tajaajilli kun itti kennamu ammas kennamaatu jira. Namootni qorichi jalaa dhume yookiis beellama qaban dhibee koovid kana qofa sodaachuudhaan dhibee sanaan immoo hubamaniitoo miidhamanii yookiis lubbuun isaanii darbuu waan irra hin jiraanneef dhufaniitoo yaalii sana argachuu danda'an. Deddeebii gara hospitaalaa hir'isuuf beellama dheeressaa akka jiranii fi qorichootaas kan yeroo dheeraaf itti fayyadaman kennaa jiraachuu himu. Hospitaala keessatti bakki namoonni dhibee koronaa vaayirasiidhaan shakkaman itti yaalaman yaala kaanirraa fageessinee waan jirruuf namoonni of eeggannoodhaan sodaa malee yaala fayyaa isaanii hordofuu akka itti fufuu qabanis dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiinaaf jennee qopheessine asumarratti xumuramaa